Jaalatamtootaa fi hordoftoota maatii Gadaa Digital Media iddoo jirtanitti nageenyi nuti isinii hawwinu isin dhaqqaba isiniin jechaa guyyaa hardaatis barnoota baay'ee murteessaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Barnoonni guyyaa hardaa qabannee isinii dhiyaannee akkaataa add payment method jedhamu tokko kan ilaallatu. Egaa add payment methodin kun sadarkaa YouTube nu gaafatu keessaa isa dhumaati. Egaa akkuma beekamu namoonni YouTube kana banattanii chaanaalii adda addaa irratti YouTube kaffaltii isinii raawwataa jiru baay'een keessanii beektanii. Akkuma beekamu YouTube yeroo seera lamaan nu gaafatu yookiin seeronni tokko kan subscribe 1000 jedhamu kan ammoo lammaffaa watch hour hanga 4000 kan barbaadu jechuudha. Egaa erga sanguunneetii adeemsa keessa darbinee adeemsa xumuraa irratti akkaataa YouTube'n yookiin Google AdSense'n kaffaltii nuti viidiyoo irratti hojjenne nu dhaqqabsiisu kan ilaallatu. Innis add payment method kan jedhamudha ilaallata. Egaa sadarkaa kanatti namoonni baay'een akkamitti YouTube'n mallaqa nu dhaqqabsiisa kan jedhan namoota hedduuf gaafiidha. Anaafis gaafii ture ji'oota muraasa dura. Erga sadarkaa kana gaheetii akka salphaa ta'e hubadhe. Kanaafuu guyyaa har'aatis viidiyoo isaa guutuu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kootti na wajjin turaa isiniin jedha. Karaa salphaadhaan akkamitti fayyadamuu dandeenya? Akkamitti ammoo akkaawuntii baankii biyya keenya keessa jiru kan barbaanne kan dhuunfaas ta'e mootummaa banneet Google AdSense dhaan wal qunnamsiisuu dandeenya kan jedhu viidiyoon kan koo guyyaa har'aa isaa wal qabate jechuudha. Egaa viidiyoon koo kana wal qabata hanga xumuratti wajjin tura kallattii mangara isaatti sin dabarsa. Duraan dursinee Chrome yookiin Google keessa seenuudhaan Google AdSense erga barreessinu yookiin AdSense login jennee erga barreessinee nuufida. Yeroo kana namoonni kana dura fayyadamaa turre Google AdSense login yeroo jennu karaa salphaadhaan Chrome's ta'e Google irraa nuufiduu danda'a jechuudha. Kallattiimaan gara option yookiin filannoowwan garagaraatti nu geessa. Sanniin keessaa payment bakka jedhamtu kana filannaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan option yookiin filannoowwan jiru hedduudha. Egaa bakka payment jedhamu kana erga filanneeti kallattiimaan iddoo doolaara yookiin mallaqa yuuroodhaan nu laakkee nu geessa. Inni kun ammoo yuuroodhaan laakkee jira. Yuuroodhaan 41.19 laakkee jira. Iddoo argaa jirtan sana add payment method bira deemna jechuudha. Yeroo add payment method bira geennu karaa nuti foormii baankii ittiin guunne jechuudha. Iddoon kun iddoo baay'ee murteessaadha. Egaa hordofaa. Filannoon jalqabaa add payment method keessaa lama addinuu wire transfer detail fayyadamuu qabna. Inni lammaffaa cheekiidhaan mallaqa fudhatamu karaa wire transfer kan jedhu. Kanaafuu wire transferii fayyadamna jechuudha. Egaa erga isa guunneetii kallattiimaan gara lammaffaatti yookiin sadarkaa yookiin gulantaa lammaffaatti nu dabarsa. Beneficiary ID kan jedhu inni optionalidha. Guutuu yoo dhiibnes rakkoon qabu. Egaa lammaffaa irratti name on bank account kan jedhu inni kun baay'ee murteessaadha. Maqaa keenya hanga akaakayyutti osoo alfaabeetii qubee tokkoon dogongorre barreessuu qabna jechuudha. Inni sadaffaa immoo baankii neemiidha. Baankiin nuti fayyadamna Oromiyaa ta'e Oromiyaa baankii neemii guunna jechuudha. Inni arfaffaa fi murteessaan Swift codeedha. Swift codein kun ammoo baay'ee murteessaadha. Isas karaa lamaan argachuu dandeenya. Tokko online Google irratti gaafachuu dandeenya. Isa immoo viidiyoo xumura irratti isinuu jedha. Karaa biraatiin ammoo baankii deemnee hojjettoota achi keessa erga gaafannee nutti himuu danda'anii. Karaa biraatiin ammoo baankii fayyadamne sanirraa akkaawuntii lakkoofsa daftara keenya yookiin buukii irra jiru sana guutna jechuudha. Akkaawuntii nambarii kan jedhu sana. Egaa sana booda save goona akkuma argaa jirtan kana iddoo set as prime jedhu kana guunna. Egaa amma ammoo fakkeenya nama tokko react godhee kan hojjedhe isin argisiisa. Example fudhanne yookiin fakkeenya fudhanne kan nama tokko fudhannee karaa saniin practical yookiin qabatamaadhaan waan amma isinitti himaa ture kana ilaalaa wajjin guunna jechuudha. Name on bank account kan jedhu Tasammaa Radda Kiyasaawun kan jedhu. Egaa kan nama kana irratti react jenneerra hordofaa. Egaa maqaa isaa bifa kanaan kaapitaalee erga gooneeti. Egaa Daashin Bank jennee guunna jechuudha. Hundumaayyuu osoo
kaapitaalii goonee baay'ee murteessaadha. Kan biraa ammoo sadaffaarra exit koodiin amma daashin baankii daashitaadha. Daashitaa erga jennee guunneeti bifa kanaan qubee dongoruu hin qabnu wanni murteessaan. Kan biraa ammoo akkaawunti nemberii nama kanaa guunna jechuudha. Egaa akkaawunti nemberii iddoo lamatti guunna. Riitaayip akkaawuntii fi akkaawunti nemberii iddoo lamatti konfirm gochuudhaaf mirkaneessuudhaaf as kanatti guunna jechuudha. Egaa salphaadha baay'ee tokko isteepponni jiran baay'ee salphaadha. Nama rakkisanii akkaawuntii yeroo guunnu yoo dongora lakkoofsaa qaban halluu diimaa nutti argisa waan ta'eef iddoo lamattuu raggaasisuu yookiin konfirm gochuu qabna jechuudha. Egaa haala fayyadama kennaati okay jennaa kanas maal goona akkuma jalqaba isarratti isin argise set as primary payment method kan jedhu primary yookiin jalqaba irratti kan nuti guunnu kana isa kilik goonee kaanee iddoo kana dhufnee save goonaa jechuudha. Yeroo save goonutti kallattimaan foormii payment method karaa salphaadhaan waan tokko nama rakkisu save gooneeti guutuu qabna. Of eeggannoo yeroo goonammoo yeroo lakkoofsa akkaawuntii galchinu akkasuma ammoo isiit koodii yeroo galchinu baay'ee murteessaadha. Bifa kanaan ammoo guutuu keenya nu argisiisa. Wire transfer to bank account jedhee dijitoota baankii lakkoofsa fayyadamnu san afur nu argisiisa. Keessan ta'u mirkaneessa kan jedhu jechuudha. Karaa kanaan ammoo email irratti illee mirkaneessuu kennu ergaa email nuti YouTube sanatti fayyadamnu irratti akkuma ergaaleen adda addaa nu dhaqqabu meetidii kana nuu fida jechuudha. Egaa haala kanaan akkaawuntiin lakkoofsa swift koodii guunnes bifa sanaan akkamitti ammoo swift koodii argachuu dandeenya kan jedhu akkuma jalqaba isinii kaase karaa Google irratti bank swift code karaa salphaadhaan kan biyyoota hundaa siif fida jechuudha. Egaa baankileen tokko international yoo taane fiduu dhiisuu danda'a. Privatein tokko reefuu kan banamaa jiran recognition yookiin beekamtii kan arganne ni jiru. Kanaafuu filannoo yeroo goonu baay'ee of eeggannoo gochuu akka qabnudha. Kanaafuu jalqaba irratti biyya filannaa. Egaa biyyi keessa jiru nama Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa swift koodii gaafanna jechuudha. Egaa baankilee international ta'anii fi beekamtii qaban sadarkaa idil addunyaatti sirriitti recognition yookiin beekamtii qaban nuu fida. Baankiin Itoophiyaa keessa jiran kan beekamtii qaban kan argaa jirru kana jechuudha. Egaa Awaash International Bank, Bank of Abyssinia ni jira, Addis International Bank ni jira, Commercial Bank, City ni jira. City kanneen hunda karaa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Swift koodiin hunda baankii karaa salphaan online argachuu dandeenya. Oromiyaa International Bank nama Oromiyaa Bank jedhames nuuf fida. Nib International ni jira. Zaman Bank, Wagaagin Bank, Lawan International, National Bank of Ethiopia kan jedhu kunis ni jira jechuudha. Kanaafuu private osoo fayyadamne baay'ee murteessaadha. Amma kan Daashin Baankii guunne isin argisiisuu dandeenya. Daashin Baankii daashitaa guunnee jira. Egaa akkuma argitan Daashin Baankii Itoophiyaa keessatti argamu. Swift koodiin isaa daashitaadha. Akkuma argaa jirtan select goonee egaa iddoon nuti baankii kan itti banataa jirru yoo Finfinnee ta'e egaa asirratti namni kun Addis Ababa jedhee guuttatee jira. Egaa daashitaa kan jedhamu jalarratti akkuma argaa jirtan kana fidee guutee jira jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii Gadaa Digital Media egaa viidiyoon hanga ammaa isinii dhiyeessine kana fakkaataa waan nu hordoftaniif horaa bulaa deebanaa jenna.